An kabeeku seexaanatu nama walitti naqaas maal taana seexaana gidduu isaanii seeneedha amma fakkeenyaaf namni naa wal loluun beektu miti amma seexaana gidduu seenaa walitti naqaa jira jedhama inni kun ofiidhuma isaanatu walitti naquu dhufee jedha maa nama walitti naqa maaliif billaa fudhatee yoo dhufe billaa fudhatee immoo akka dhiiraa otoo ofii qabate bareedaadha bar namaan fidaati nama duratti gorraadhe malee ofii immoo ittiin bu'u ofii billaa qabate achi hin bu'u akka seenaa laalle oteetti ajaa'iba wallaahi. Wallahi akkasii. Yesus Kristos nuti waan kana Yesus Nabi Allah Isa alayhi salam dubbatelle jannetiin dhaman waan kana kan nabiyyoon hin dubbatanii haa ta'u garuu mee akka hundattuuyyuu kun akkuma isin jettan seexanatu silaa nama walitti naqa akka macaaf dubbataa jirutti biyya lafaa irratti nagaa fiduudhaaf waanan dhufe isinitti hin fakkaatin ani billa fiduufan dhufe malee nagaa fiduuf hin dhufne jedha nagaa fiduudhaaf hin dhufne. Ani nama tokko abbaa isaa wajjin intala haadha ishee wajjin haadha manaa ilma amaatii ishee wajjin walitti naquudhaaf dhufeera kanneen wal keessa naqeetiin baxaabatuudhaa dhufee jira. Gaaffiin qaba ustaas. Maal qabdan? Gaaffiin koo mee Yesuus yoo dhuguma waaqayyo ta'e waaqni nagaadha nagaa namaa kenna malee nagaa namarraa fideen dhufu Yesuus isaan nagaa fideen dhufnee jedha maaliif nagaa sinii kennuun dhufneen jedhu. Nagaa fiduu fi nagaa namaa kennuun gargari nama nagaa qabatu fakkeenyaaf waaqni Allahin assalaam nagaadha kan nagaa nuu kennu isa akkasumatti fakkaata Allahumma anta assalaam wa minka assalaam jedhamee ati nagaadha nagaan illee sirraati jenna inni garuu nagaa fideen dhufnee jedhe eenyurraa fidee dhufa ofiisaa nagaa miti silaa osoo waaqa ta'e waaqni ofiiyyuu nagaa ture Yesuus ammoo ofiiyyuu nagaa miti nagaa fideen dhufneedhe. Otoo fi nagaa ta'e fiduus isan barbaachisu nagaan isa waliin ture. Sah walaala ustaaz? Sah. Inni immoo nagaa fiduu mititi ofiiyyuu kan fidee dhufe balaadha. Ofiisaa iyyuu immoo gaagaa rakkina qabaa jechuudha akka nagaan isarraati hin taaneeti. Namni nagaa ofirraa hin taane wanti tokko nagaa jedhame nagaan isarraati. Garuu ammoo yoo nagaan isarraa hin taane yookiin bidda fidee dhufa yookiin bishaan fidee dhufa iddootti kenname. Kanaafuu inni iddootti kennameeti ani nagaa fideen dhufneedha billaan fidee dhufe nama walitti naquun dhufee jedhe nama walitti naqu immoo ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam otoo deemaniiti gizee tokko qabrii arganiiti warra qabrii keessatti gubatu keessaati tokko warra namiimaadhaa jedhan nama walitti naqu jedhani nuun amma Yesuus akkas godheeran jedhu akka kan jaraattinis niimaa jira warra nama walitti naqu jedhan Yesuus nama walitti naquu dhufe akka kan jaraa kanatti gubatuuf deemaa jechuudha akka jaraatti nuun garuu kana hin jennu ergamaa rabbii kabajamaa kana godhe hin jennu. Namiimaa haadhaaf abbaa walitti naqee biyya adda adda facaasuu dhufa. Walla san qofaayyuu miti bar waan ajaa'ibaati. San qofaayyuu miti bar Maatewos boqonnaa 8 irratti maal jedhe isiniif fakkaate inni Yohaannis cuuphaa yeroo dubbatu inni alamoodhaan dhufu bishaanii fi ibiddaan isin cuuphaa jedha. Ka bishaanii mee bishaan keessa gan nama liccisiisan ibiddaan nama cuuphuun akkam? Abidda keessa seenu ganaa ta'e maalin beeka gaaf tokkos gaafannee namni nuu deebisu hin dhabame hin beeknudhaan cuuphamanis hin beekan abiddaan meeqoota abiddaan cuuphamaa itti agarsiisa. Ibidda qabsiisanii keessa cuuphamanii. Eenyu laata abiddaan cuubusa booddee Yesuusin booddee eenyu mee inni na booda dhufu jedhe eenyu dhufee cuuphame natti himaa bishaaniif abiddaan. Lakki bari Yohaannis cuuphaattu bari Yesuusin baana Yesuusin maal jedhe inni ani bishaan isin cuupha inni ana booddee dhufu ammoo anarra jabaata inni bishaanii fi ibiddaan isin cuuphaa jedhe. Bishaaniin akkamii beeshi bishaaniin cuuphuun nu galte ibiddaan cuuphuun akkamii kan jedhudha ibiddaan akkamii cuuphan gadi immoo ibidda keessa gaseessisanii qabsiisanii. Nutti agarsiisanii lokkosanii nutti agarsiisanii yookiin cuuphamanii laallaani. Ibidda keessa cuuphu jechuun ka xiqqoosi ibidda qabsiisanii kaanii keessa gadi lixu jechuudha akkas ta'a. Cuuphamu jechuun akkasii miti leelaadha. Inni akka warra Hindootaa gaafuma lubbuun kee habaatu jarrilee biyaansi lubbuun keessa hin jiru walawwaalta ibidda keessa ol buufti. Warra Hinduunizimii achirraa fudhachuu fedhanii laata. Wallahi maal beekaani ibidda isin cuuphaa jedhe gaaf tokko gurbaan tokko cuuphamtaa naan jedhe asumarratti cuuphamtaa jennaan ani maal cuuphamaa miti maal ani cuuphamuun keessin dhibu maaliin na cuuphaa jedhe akka macaafaatti kamiin na cuuphaa jedheen macaafaan ibiddaan na cuuphaa moo bishaaniin na cuuphaa jedheen
waan jedhu dhabee erga sani ammoo na bira beetiin tare bakka kana yeroo hedduu gaafadha amma Yesuus Kiristoos bishaan ibiddaan nama cuuphaa jechuun maal jechuudha isaa ibiddaan nama cuuphaa jechuun ibiddaan nama gubaa jechuudha akka saamitti ilaala ibiddaan nama cuuphaa jechuun waan biraati miti. Cuuphee beeka ustaaz meenuu abiddaan namanni cuuphee beeku nutti himani moo Yohaannisiin sobe. Kunis maal beeka nama ibiddaan cuuphume Yesuus Kiristoos nagaa kennan hin jedhanii bara eega nagaa kenna taate ibiddaan maaliif nama cuupha ibiddaan eenyuun cuupha ammoo. Akkasi. Yoo barbaade jarri hafuuraan hiikama kun isiniif hin galu jaan yoo hafuura hiikamu taate maaliif bakka bishaan sanillee hafuuraan hiikuu barbaachisa bishaan jedhanii hiikaniiti abidda ammoo abiddam jechuun hin danda'u. Hin hojjetu waan akkasii lamaanuu hafuuraan nuuf haa hiikani. Yoo hiikan lamaanuu hafuuraan haa hiikani. Warri macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiikan hafuuraan hin hiikne jarri. Abbo hafuuraan hiikanii jiran na fakkaate xiqqoosi yeroo gadi rakkisaa dhaban. Erga hafuuraan hiikani abidda kana maal gochaa lammata hafuuraan hiikuu barbaachisee? Jarri Ustaaz bakka sanatti qabanaatti agarsiisaa warra soba jedhuuf mee sini mijataa? Viidiyoo mobaayilii kiyya kun na darbata ka eenyutu nu baname fariyaa banime fariyaa jirtaame fariyaa banime. Warra soba jedhuuf mee jarri waan akkana kan dubbisanii beekan ibiddaan ka cuuphan san banime. Jedhu chaarume yaalaalani. Maqaa Yesuusin abiddaan isin cuuphaan amma warri kiristaanaa harka keessan baasa. Anaatu isin cuupha abiddaan. Ibiddaan cuupha. Eywa. Eywa. Mee Boqonnaa 13 ustaaz. boqonnaa sadii lakkoofsa tokko siin jedhe lakkoofsa 11 siin jedhe. Boqonnaa tokko lakkoofsa 11. Boqonnaa sadii lakkoofsa 11. Hirriba si jira na fakkaata. Boqonnaa sadii lakkoofsa 11. Ayo ustaz dubbisa. Kun argaa jirtu Yohaannis tuufee jedha yaada garaa keessanii geeddarachuu keessaniif bishaaniin isin nan cuupha. Inni na booddee dhufu garuu anarra hin jabaata. Anis kophee miila isaatii illee baachuudhaaf nama ta'uu miti. Inni hafuura qulqulluudhaa fi ibiddaan isin hin cuuphaa jedha. Hafuura qulqulluudhaa fi ibiddaan isin cuuphaa jedheetiin dubbata. Arguu jirtan. Garuu Yohaannis irra yoo dhayxanii jettanii bishaanii fi wannaadhaan cuuphamuudha jedheetiin dubbata. Bishaaniin cuuphamuudha jedhe. Fakkeen Yohaannis tokko lakkoofsa 33 anuu fi kootiyyuu isa hin beekne garuu inni akka ani bishaaniin cuuphuuf na erge suni hafuurri qulqulluun isarraa bu'ee hafuu isaa kan argitu isa inni hafuura qulqulluudhaan cuuphu jedhee anatti hime jedheetiin dubbata. Amma bakka kanatti ibiddaan cuuphuun hafuuraan mee hiikuun wannaadha. Hafuuraan baati deebi'aa Ustaaz Farhaan yoo isinitti baati deebi'aa yoo. Amma bishaaniin cuuphuun wannaa hafuuraan cuuphuu bishaaniin cuuphuun kun hayyee haa ta'u sun nama dhibdu. Ibiddaan cuuphuun akkam Yesuus Kiristoos yoo ibiddaan nama cuuphu taate maaliif nagaa maaliif labsaa jedhama Yesuus Kiristoos nageenya akkamitti. Dabalataan ammas ammoo Yesuus Kiristoos isaan biratti waaqa akka kiristaanatti waaqa mee Saamu'eel tokkoffaa banime waan jedheeti waaqni dubbatu ni ilaalla. Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 15 mee banime Yesuus Kiristoos nageenya waan jarri jedhaniif jedha. Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irraa kaaseeti hojii waan dubbifna. Ummata Yesuus Kiristoos yoo waaqa ta'eetiin jedhe waaqni duraallee isuma jedhanii mitiire gaafa inni waaqa ta'eetiin jedhe kanaafuu ummata kan fixaatiin ture sun isa jechuudha. Ayo, kau shamek. Kau lah kau semua toko rabani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuno wanjula Samuel toko farati
mul'atu bar bifan daalachaa takun bifa irra kan irraa balleessi bifti kun fokkataadha yookaan irraa balleessi bifa kan irraa balleessi ol darbi Ustaaz Farhaan hin qabe ol seensisi. Erguuf hin danda'u. Ustaaz argadhaa malee isin erguu hin danda'u yookiis ba'aa deebi'a. Maal ta'e sin? Baanii jiraniiti. Eeywa akkasii. Ergadhaa Ustaaz Farhaan achi cinaa sangattuu qaati ka olaanu tokko Saamu'eel yeroo sanatti Saa'oliin ati saba isaa Israa'el irratti mootii akka taatuuf Waaqayyo si dibuudhaaf ana erge. Ani immoo ati dubbii Waaqayyo sitti dubbattu ati dubbii Waaqayyo sitti dubbatu dhageeffadhu jedheen. Dubbii Waaqayyo sitti dubbatu dhageeffadhu jedheen. Hayyee sabni Israa'el biyya Gibxi yommuu ba'anitti Amaaleqoonni isaanii mormuudhaaf karaatti wanta isaan hojjetaniif isaan nan adaba jedhe Waaqayyo gooftaan maccaa. Waaqayyo dubbachuu jira. Egaa ati dhaqiitii jedha. Amaaleqoota dhiiraa jalqabdee hamma dubartiitti ijoolleedhaa hamma mucooleetti hamma mucoolee harma hodhaniitti daa'imman xixiqqoo jechuu. Akkasuma qotiyyoowwanii hamma hoolotaatti hoolaan illee dhumatte gaalota hamma harrootaatti harreelleen ajjeesii fixi isaaniin. In jedhee jedha Waaqayyotu akkana jedheetiin ajaje. Waaqayyoon kun kam inni akka isaaniitti Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos egaa Waaqayyoon ta'e akkanatti daa'imni xixiqqoo fixaa lafarraa xuruura lafarraa kaasaa kan jedhee dubbatu dubbatu Waaqayyoon Yesuus Kiristoos. Nageenyi isaan labsan isa kamiree? Niin deebi'a Ustaaz yeroo tokko. Maal jetti? Niin deebi'a takka barri makiinaa baneen. Yesuus Kiristoos nageenyi isaan labsan kam inni kun amma isaan biratti waaqni kakuu moofaadhaa isa jedhaniitiin dubbatanii waaqni duraaniitu isuma duraanii ni waaqa jedhani. Ka harree illee fixaa lafarraa harree qotiyyoo daa'imman xixiqqoo nama gurguddaa dubartii dhiira tokko hoolotii gaara maalidha ammas ammoo wanti biraadhaa re'een illee ni naftu sila re'een illee sila isinuu naftu garuu re'een dubbanne re'een jaalatan fakkaate. Hoolotiin hundi isaatu wanni hundi isaatu lafarraa xururame lafarraa haa ka'uudha. Lafarraa balleessaa jedheetiin fixi guutuu isaatu garaallee laafinii fi jedheetiin dubbata. Ka akkana dubbatu kun eenyudha isa? Yesuus Kiristoosiimi. Yesuus Kiristoos yoo waaqa ta'eetiin jedhe waaqa isaaniitti maal jechuu jira lafarraa fixii jechuu jira jechuudha. Lafarraa fixii jechuu jira. Nageenyi isaan Yesuus Kiristoos dubbate kam inni ree? Yesuus Kiristoos akkuma jedhe san akkuma afaan isaatiin dubbate jedhanii macaafa isaanii irra jiru ani jee ani nagaa fiduudhaaf waan dhufiseetti fakkaateen ani nagaa fiduudhaaf osoo hin taane billaa fi akkasumallee balaa fiduudhaaf lafa kanarra dhufee jira jedha. Balaa abbaaf ilma addaan baasuudhaaf haadhaa fi intala addaan baasuudhaaf haadha manaadhaa ilma amaatee isheetiin addaan baasuudhaaf nama walitti naquudhaaf kanneen hundi isaa walitti naquudhaaf dhufee jedha. Walitti naquudhaaf erga dhufe maaliif nagaa Yesuus Kiristoos nagaa nageenyi kamiin isaa kalabsarree Allahul musta'aan. Akkas kan biraadha ammoo gaafin an qabu kan biraadha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أتكرا نبي الله إبراهيم عليه السلام كرا إبراهيم هرد في حنيفا جتشون دوبا إني كرا ردبا حالتين ربي يفتولي جرا حالتين إني ورا ربي توما كنت أنا جرا واقع سجيل أم بيقول نما ببت نما لفاقنا تنقبل نما نقبل يسوع كريستوس نبي الله إبراهيم عليه السلام نما قبرون تقول ربي توفي تقبرون تقول أما إذا كان ربين كلا سارة هرد في جرين نبي محمد عليه الصلاة والسلام أججين نولي أقسمتي نبي الله إبراهيم عليه السلام كلا ساني أخرد ربين وأججين جرا نبي الله إبراهيم عليه السلام ملة أبيكم إبراهيم كلا أباك سني إبراهيم تجري كلا أباك سني إبراهيم تجري نبي الله إبراهيم عليه السلام أباكينيا كلا إسانيت كلا نبي هرد في جرو هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ربي سبحانه وتعالى مسلمتو تجري سيامي جرا سندورا لها كانت وانا كيزت لربي مسلمتو تجري يامي تنجرا ورا ربي في مسا كمان جري تندور بتا نتورا كان نبي الله ابراهيم عليه السلام هردو دبل لما سمو ربي سبحانه وتعالى نبي الله ابراهيم كان ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا
يا أهل الكتاب يا ور كتاب الكتاب يا يهودا يا كريستان عندي في سنومي أجفتاتي ما مالي في سن إبراهيم من كيستي مرمتي قوتا مالي في مرمتان يهودا مالي في إبراهيم يهودا أجتن كريستان مالي في إبراهيم كريستانا جتني دبتني جا مالي جنان وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده توراة في إنجيل يكون بوت أشياسي أفدا تعقلون سمون سنكيس إنجرتو نبتني جا ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم إسم كنوا وان بيكتا وان تقوسي بيكم زدك أبدا أمنتك سنكيسة نمر ممتني فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم وان بيكم زدك أبدا ما مرمتني جا رب سبحانه وتعالى إرقسني ربي مال جريد ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إبراهيم يهودا الليمتي كريستان الليمتي قالوا إني مسلمة نم ربي في مسكمو نم شركين دلقني نما ربي في تولي جلوجة أما فيدان يسوس كريستوس اللي هاتو أبا في اللي هاتوتي نمني ونجد وجدشو أمنتين أبراهام أمنتين نبي الله إبراهيم يوكان أبراهام اسم برت مالي لكن جلو كريستانا قافا أمنتين أبراهام أمنتي أبراهام أمنتي أبراهام أيوة وانا كان سنسي فريحة يجرى سنسي كجلا كان مكان أمنتي أبراهام كريستانا متي كريستاني واقع سديد تامنا واقع سديد والبيرا كبني توكو قبا جرا توكو لفقنا رجلا توكو مو جدو كنا دلدين واقع سديد تك كريستاني كتامنو أبراهام مو واقع سديد كنا تامنا سلاسي شوف أنجرا سبيرا ibiddan haa cuuphani maaliidhoo haa cuuphaniif cuuphaan jira isa bira ammas immoo dabalataanii Abrahaam takka Yesuusin argeetiin akka inni waaqa teettamanii jira yookaan ammoo sagalichi nama foonii ta'e kan jedhu kana ilma rabbii jedheeti Yesuus Kiristoos kana ilma rabbii ta'e inni beeka waaqa sadii kana beeka Abrahaam waaqa sadii wal bira qabanii gabbaran kana tokko gubbaa kan jiru tokko lafa kanarra ta'a. Ka lafa kanarra taa'u ka gubbaadhaa kadhata. Yaa abbaa jedhee kadhata. Kunillee yaa ilma koo jedheetiin dubbata. Yaa ilma koo jedheetiin dubbata kunillee. Ofii tokko maaba. Ofii tokko herreegaan tokko herreega maaliitiin herreega qaxxaamuraatiin tokko herreega ija duubaatiin. Herreega ija fooniitiin osoo hin taane ija duubaatiin tokko. Garuu ammoo yoo achi ilaaltee tokko ammoo gad bu'eetiin yaa abbaa jedhee ka gubbaa jiru kadhata. Ka gubbaa jiru hoo ilma koo jedheetiin dubbata. Ka tokko ammoo bifa gugeetiin bifa wannaatiin dhufeetiin akkasitti wannaa taa'eennu kana bifa gugeetiin dhufee yookaan ammoo allaattii fakkaatee dhufee jidduu kana deema. Kun hafuura qulqulluun. Hafuura qulqulluun jidduu san deema. Akkasitti waaqa kunniin sadii meeqa kunniin walitti tokko kunniin walitti tokko ija duubaatiin sini garee hayye ija duubaatiin akkas ija duubaatiin walitti tokko jaanii ija fuulduraatiin amma sadiiuma haqiiqatti yoo ija fuulduraatiin laati iji duubaadhaan jirtu waan taateef jecha sadii tokko ta'uu hin danda'u tokko sadii ta'uu hin danda'u herreegni akkasii dhaaddachii duniyaa kanarra jiru hin jiraatullee amma wanna isaan gaafadhu Yesuus mee Abrahaam faati amantiin isaanii maalidha? Amantiin isaanii maalidha? Isa kana Quraana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala inni nama rabbiif masaka muslima jedhee rabbii isa yaame tole kiristaan nama warra rabbiin tole jedhuu miti warra rabbiin didu wayte jennu warra rabbitti kafaru akkamitti rabbitti kafaran rabbiin sadii godhan rabbiin sadeessaa isa sadaffaadhaa godhan rabbiin illee walitti aansanii qaama sadiitu jira isaan biratti qaama sadii jira qaamni tokko qaama ilmaa qaama Yesuus Kiristoos tokko ammoo hafuura qulqulluu tokko ammoo Waaqayyo Abbaadha jedhanii kunniin sadiin keessaa tokko Waaqayyo Abbaa kan jedhan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka jedhanii yaa'an. Tayyib amma isa kana Abrahaam eessatti beeka amantii isaa maalidha? Moo amantiidhaan qabu? Amantiidhaan fayyee jedheetiin Phaawulos dubbateetiin jira. Abrahaam amantiin isaadha maal jedhee amanuu ture? Wanni inni qabateetti jiraachuu ture maalidha? Maaliidhaan jannata seenuudhaaf deema? Kiristinnaa moo Yahudummaadha? Yahudaan illee Yahudaa jedhanii Kiristaan illee Kiristaana jedha. Kiristaana jedhuun Kiristaan jarri waan beekneef jecha Abrahaam Kiristaana jechuun ragaa waan hin jirreef jecha
Kanaafuu mee waan kanarratti mee kiristaanochi wanni isin jettanii dhageeffadhaa isa kanarratti maaliif akkana jedhe isin fakkaatee amantiin kan jalqabdee Yesuus Kiristoos irraa miti. Yesuus Kiristoos ammoo karaa nabiyyoonni duraadhaan deemanii deeme malee waaqni haarawaa guyyaa keessa dhalatu hin jiru. Yoo zamana Ibraahim keessa yookaan Abrahaam keessa zamana Addaam keessa waaqni sadii jiraate sadii mata. Yoo achasitti yeroo sanitti ammoo waaqni sadii hin jiraatin ammoo amma guyyaa keessa ammoo sadii ta'ee wal horee addaan baba'uun hin danda'amu. Yoo duraa waaqni sadii jiraate sadii. Guyyaa keessa ammoo Yesuus Kiristoos erga dhufee booda waaqni sadii ta'uun hin danda'amu. Waaqni sadii tokko gubbaadha. Achi gubbaadha maal jedhaan? Achi gubbaadhaa sun ilma koo isa jaallatamaa isa hordofaa jedheetiin dubbata ka gubbaa jiru. Kun immoo kan lafarra jiru kun gaaratti ol bahee halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Waaqayyoon kadhachaa bule. Waaqa isa kam kadhatee jennaan abbaa kadhatee. Abbaan kaminni ka gubbaa jiru. Isa san kadhachaatiin bulee yaa. Inni kun hin kadhata maal jedhee yaa abbaa ani waan kanarra dabarsii garuu akka jaalala kiyyaa osoo hin taane akka jaalala kan keetii haa ta'u maaliif na dhiifteree jedheetiin kadhata kun kan lafarra jiru kun jechuudha. Isin galee kan lafarra jiru kun akkas kan gubbaarra jiru ammoo akkas jedhee dubbata. Jidduu kana kan deemu kan biraa jira sadiin walitti beeka. Sadiin walitti beeka herreega ija duubaati ka jennuun ija duubaati jarri hafuura jedhaniini ija duubaati yoo duubaan laalan meeqa? Duuba yoo laalan duubaan iji jirti isaa duuba yoo laalan sadii meeqa walitti meeqa tokko guutuu eda'u tokko guutuu walitti meeqa ta'a kunniin sadiin walitti meeqa ta'a hin beektan na fakkaate isinillee herreegdan hin beektan walitti meeqa ta'a kunniin sadiin sadii ta'a ija duubaatiin meeqa ta'a ija fuulduraatiin miti. Ija fuulduraatiin ilaalin isiniif hin galu akkasitti. Ija fuulduraatiin namaaf hin galu. Ija duubaatiin tokko ta'a. Sadii kunni walitti tokko sadiin tokko ofii sadii jedhan ofii tokko. Herreega eessaa akka dhufan hin beeku herreega addachii duniyaa kanarra hin jiru. Sadinuu qaama qaban hin jennaan sadinuu qaama qaban qaama of danda'u qaban tayyee waaqummaa qaban waaqummaa qaban waaqummaa akkamii waaqummaa guutuu qaban hundi isaatu Yesuus illee waaqa guutuu nama guutuu kun ammoo tokkochi nama guutuu waaqa guutuu tokkommoo waaqa guutuu qulqulluudha tokkollee simbirree guutuu sani hafuurri qulqulluun simbirree guutuu waaqa guutuu ta'a hafuurri qulqulluun bifa gugeetiin yookaan simbirree fakkaatee waan dhufeef jecha inni ammoo maal ta'a jechuudha simbirree guutuu waaqa guutuu ta'a jechuudha hafuurri qulqulluun. Akkas ta'a kan. Simbirree guutuu waaqa guutuu ta'a. Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu. Hafuurri qulqulluun ammoo simbirree guutuu akkas ta'a kan. Gugee guutuu herreega wannaatiin akkasii kan. Gugee guutuu yookaan gugee jechuun simbiraa beeka. Allaattiidha. Allaattii guutuu waaqa guutuu ta'a jechuudha. Hafuurri qulqulluun ammoo. Maaliif bifa gugeetti waan dhufeef jecha. Allaattii ta'e waan dhufeef jecha. Kanaafuu hafuurri qulqulluun amma allaattii guutuu waaqa guutuu. Aywa. Ajaa'iba. Eshi kuna mo Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuu. Waaqayyo hoo Rabbiin Waaqayyo abbaan hoo lakki inni ammoo namummaan qabu. Inni maal qaba malee namummaa qaba inni lakki waa namummaan qabu. Maal guutuu reen waaqa guutuu qofa inni. Ayyee kunniin sadii walitti meeqa ammoo kunniin walitti yoo dammarame walitti meeqa? Walitti mee ija fuulduraatti yoo dammarre waa meeqa jira isiniif fakkaate waaqa sadii fi meeqa? Nama tokkoo fi simbirri allaattii tokko jechuudha. Akkas ta'a. Walitti yoo idaane meeqa ta'a? Waaqa sadii fi waaqa sadii fi nama tokkoo fi allaattii takkattii jechuudha. Allaattii takka walitti shan. Akkas kunniin sadii walitti dammarama jechuudha. Hundi isaati. Allaattii guutuu nama guutuu. Tayyib. Waaqa guutuu walitti meeqa? Waaqa sadii fi waaqa guutuu sadii fi allaattii tokkoo fi akkasumallee nama guutuu jira. Walitti meeqa? Walitti shan ta'a. Kunniin walitti meeqa ta'a? Walitti shan ta'a. Maal immoo herreegni akkana kunni? Tayyib amma mee kun abbaa waan fedhayyuu haa ta'u walii gad haa oofamulleedha. Abrahaam karaan inni qabateetiin ture karaa akkamii?
maali rejiraachatin ture maaliidhaan jannata seenaa amantiin inni amanu ture wani dalagoonni ture isa kamii seera uumaa boqonnaa jaharratti boqonnaa 26 irratti rabbiin maal jedhee waaqayyo maal jedhee dubbatee jedha Abrahaam abboommi koo eegeera jedhee dubbata abboommiin inni eege kun eega abboommi eegeetiin jedhe inni illee jannata nama seenu jannata akka seenu ammoo Yesuus Kiristoos iyyuu Luqaas boqonnaa 16 irratti dubbatee jira kanaafuu mee bakka kanatti Abrahaam jannata maaliidhaan seenee Abrahaam Sillaasitti amanee seene moo Kiristinnaa Adventistiitiin seene moo Joovaadhaan seene moo Enteedhaan seene moo Ortodoksiidhaan seene moo Kaatolikiidhaan seene moo maal jedhanii seene Musliima ta'ee seene moo Yahudaa ta'ee seene moo mee maaliin seene abboommiin inni eegee jannata ittiin seene sun kan Rabbiin isarraa jaalate sun abboommiin sun isa kam kan jedhu kan akkas Abrahaam dubbii koo waan dhageef ajaja koo abboommi koo seerata koo seera koos waan eegeef ani kana siif nan jabeesse jedhee dubbatee jedha waa eenyu dubbachuu jira akkas Abrahaam amantii isaa maali nagaan siifillee haa ta'u Daawit baga seente tole amantii Abrahaam amantii gaafa nu garuu kan daangalle religion jechuudha moo feeziidha waan lakki wanna amantii jechuun waan inni itti amanu jechuudha waan inni itti amanu nama rabbiif ajajamu nama rabbiif hin ajajamne waaqayyotti amanan Abrahaam waaqayyotti amanu utuu waamamin dura waaqa tolfaa qolii tolfamaatti kaaldoota keessatti abbaa masaa wajjin itti amanaa ture Nana akkasin jedhin inni daa'imummaadhaan Daawit bakka tanatti gombortee jirta akkasin jedhin Abrahaam daa'imummaa isaatiin wantoota daa'imummaa isaatiin maal ture daa'imummaa isaatiin gara waaqaatti deebi'e bari inni lakki waggaa 75 waamama wangeela irraa jechaa jira wangeela irraa dubbachuu jirta daa'imummaa isaatiin wanna jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhe fakkaata suuraa Anbiyaa keessatti daa'imummaadhaan qajeelummaa isaaf kennee jedheetiin dubbata gaafa ijoollee xixiqqoodha ta'u gaafa saniyyuu inni nama amantii sirriitti beeku hayyee akka wangeela keessatti waan kana wannan siin jedhee fi tokko Abrahaam waan jedheef amma kasi gaafadhaan hayyee duraan akkas gabbare maal ta'e iyyuu san bira darbiiti maal amanee jannata seene maalitti amanu ture waaqa sadii moo waaqa tokko waaqayyo tokkodha sadii miti garuu waaqa ilmaa beekan waaqayyo ilmaa waaqayyo hafuura qulqulluu kana beeka eeyyee ka sirriitti beeka malee eessatti akkas jedha wangeeluma irrattuu gaafa jalqaba barreeffame Elohim jecha seeruma uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti gaafa maqaa afaan Ibraayistiin gaafa barreeffamu Elohim jedhee barreeffama El jechuun maqaa waaqa tokko duwwaaf jechuun maqaa siingiliidhaaf kennamu Elohim jechuun immoo maqaa pluraalii ta'ee kennamu akkas jechuun waaqayyoota sadiidhatu hin taane personalitii sadii agarsiisuu fi maqaa kennamu sondoowwan goora wanni ati jette kun Elohim kan jedhamu im kan jedhamu wetetti dabalamu lugaa wanna Ibraayistii keessatti waa lamaa fi tokko guddina agarsiisuudhaaf lammaffaadha ammoo akkuma ati jette baay'ina agarsiisuudhaaf waa lamaaf itti fayyadamamu akka ati jette kanaa miti okkoo isatti dogoggorre wanni ati itti dogoggorte baay'ina qofa agarsiisa jechuudhaaf guddina malee wanni agarsiisu inni wanni adamit fakkeenyaaf hama seera uumamaa misaala sii godha seera uumamaa lakkoofsa tokko irratti boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti waaqayyo jalqabatti bantii waaqaatii fi lafaa uumee wette jedheetiin dubbatu afaan oromoo irratti waaqayyoota jedheetiin hin hiikne sii galee waaqayyoota jedheetiin hin hiikne maaliif waaqayyoota jedhee hiikuu dhabe wanni kun iim kan jedhamu jecha kabajaati guddina waaqayyoodha agarsiisa malee afaan oromoo waaqayyo hedduudhaan ni hiikama jechuun afaan oromootti amma jecha afaan oromootti yoo hiikame jecha biraa kenna yoo akka jecha biraa kenna fakkeenyaaf afaan arabiffaatiin maal iyyuu dhaqee fakkeenyaaf mee ati hiikmi Elohim jechuun maal jechuudha waaqayyoota jechuudha
no akkas jechuun miti ekkoo kanaafidha amma maal isa duwwaa miti wangeela keessatti iddoo baay'ee gaafa afaan biraarraa gara afaan biraatti kamu akkaataatti kamu fakkeenyaaf ingiliffaan I am the bread of life iseedu ani buddeena jireenyaa jedhanii hiikan afaan oromootti maaliif qaxxitaa yoo hiikanii ani daabboo jireenyaa ta'a gatiin taanee fi saba keessatti akka beekamu takka hubatamu ta'utti wangeelli isaa malee sun dogongora hiikaati wannan siin jedhee fi wangeela fakkeenyaaf amma qubeen im jedhamu yookaan jechi im jedhu yeroo itti dabalamu Arabiffaa keessallee jira hum jedhaniin Arabiffaa keessatti hum jechuuni baay'inallee akkuma argisiisu dandeettii yookaan ammoo paaworii isaallee paaworii jechuun dandeettii isaatii fi jabeenya isaallee waan tokkollee agarsiisa. Waan tokko yoo guddina isaadha jabeenya isaadha agarsiisa. Kanaaf macaafa kam keessa yoo dhayitee seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko waaqayyoota jedhee kan hiiku yookaan baay'ina agarsiisa kan hiiku hin jiru. Fakkeenyaaf amma Ingiliffallee yoo dhayitee afaan Oromoo dhayitee Amaariffaa yoo dhayitee afaan biraallee dhayitee jennaan laa afaan Hibruu keessatti illee nam tokko yookaan kana jedhu hin jiru. Jechi im jedhu guddina waan tokko wanni kun guddaadha jechuudha agarsiisa malee akkati jettu sanii miti baay'ina agarsiisa kan jedhamu. Amma fakkeenya waa si gaafadhaan achi. Abrahaam maqaa Elohim kan jedhu kana inni beeka jechuu isaa fudhattee. Elohim eessatti beeka Abrahaam? Abrahaam beeka tokkoffaa waaqayyo ofiisaa gaafa ibsee maqaa garaagaraatiin itti mul'ateera. Tokko ani boqonnaa seera uumamaa boqonnaa 17 irratti 17 irratti 12 kaasee maqaa garaagaraatiin itti mul'atee of ibsaa ture. Kan inni Yaawwee Jehoovaa jedhee Museetti dhaqee dubbate malee isa dura kan ture abboota waaqayyo gaafa Museetti illee seera ba'uu boqonnaa 6 irratti ani maqaa kana duraan Abrahaamitti Yaaqoobitti mul'anneen sitti malee Yaawween jedhamaa itti. Kanaafuu maqaa Elohim eessa beekaa jedhee ani bakka tan naa kennime Elohim eessatti beekame bakka inni itti kennu Elohim jechuun luga Abraayistiitiin Abrahaam ammoo luga Abraayistiin ture kan inni dubbachaatiin ture luga Abraayistii osoo hin taane luga Kaldaaniyootaati inni illee warra Iraaqi malee warra Abraayistii dubbatu asirratti isaan afaanota garaagaraa beekuu danda'u maaliif biyya garaagaraa jiraata Abrahaam Gibxiin gadi bu'eera iddoo garaagaraa biyya garaagaraa gatii jiraataa turee fi afaanota baay'ee beekuu danda'aadha amma malee dandaatti deebina Daawit kiyya dandaatti deebina mee ati amma fakkeenya Abrahaam Elohim jedhee waaqayyo yaamaatiin ture kan jedhu mee eessa jira bakka kam jira no ani fakkeenyaaf ani Elshaadaayidha jedheetti mul'ateera. Shaddai sun waan biraati. Shaddai itti deebina. Ani bar Elohim kan jedhu baay'ina agarsiisa. Ruutti tokko kan. Elshaadaay fi Elohimi El jecha jedhurraa dhufe jecha ruutti tokkorraa gatii dhufee fi hiikaan maqaa isaanii garaagara wanni isaa jala garaagara ta'uyyuu malee El jecha jechurraa kaate hundeen jechichaa tokko gatii ta'eef jechaa jira. Elin hundi isaatu bar Allah kan jedhu fi El kan jedhu Allah kan jedhamu afaan Yesuus Kiristoos dubbachaa tureen Allah jedheeti wata yaamullee Allah jedheeti wata yaamullee kun hundi isaatu bar hundeen isaadha tokko lugaa warra seemikiiti. Sigalee ani kasiin jedhe Abrahaam lugaa Abraayistii dubbachaan turre inni kan dubbachaa ture lugaa warra Kaldaaniyootaati. Lugaa warra Kaldaaniyoota dubbachaatiin ture amma wanna siin jedhe kanaaf achi wanna osoo hin taane luga afaan yookaan maqaa Elohim jedheeti yaamaatiin ture waaqa sadiidha waaqa sadii kan walitti dammaramee jiru yaamaa ture kan jedhu eessa jira bakka kam waaqa sadii walitti dammarame kan jedhu kon jiru jechuun wangeeluma keessa ko waaqa sadii walitti dammarame kan jedhu jiru sadii tokko eeywa dansaadha hin jiru wanni waaqa sadii walitti dammarame kan jedhu hin jiru hayyee waaqa sadii walitti dammarame jiru kan jedhu siif gara Trinity kan jedhullee hin jiru wangeela keessa ko barreeffame Trinity ko abbootii amantaatu akka waamichaaf ta'utti waameedha malee waan akkas jedhu koonni dhugaa dubbachuuf. Ayyee waan gaariidha tana dhugaa baate. Amma wanna siin jedhame Abrahaam karaa kamiin waaqa sadiidha karaa kamiin beeka waaqa sadii waaqa abbaa fakkeenyaaf amma waaqayyo abbaa akka beeku ni beekna hundi keenya. Fakkeenyaaf amma waaqayyo abbaa jedheellee yaamuun turre Abrahaam. Waaqayyo abbaa jedhee yaamuu ture fakkeenya bakka abbaa jedhee itti yaame qaba Yesuus Abrahaam. Waaqayyoon. Waaqayyo abbaa tuntane waaqayyo wajjina Elshaadaay jedhee gatiitti mul'atee fi maybe wama rakkoon qabu ani bar maqaa keessa sinni bu'u Daawit maqaa keessa sinni bu'u sigalee fakkeenyaaf amma Adoolaay Elshaadaay akkasumallee
Yehowaa kan jedhu Elohim kan jedhu jira. Kana malee Eloi kan jedhu illee jira. Maqaan sin dhibin maqaadhaa sin dhibin san watti deebina. Waaqayyo abbaa jedhee Yesuus abbaa jedhee Abrahaam Waaqayyo yaamee beekaa? Abbaa jedhee waamnee fi waamuus hin danda'u ka. Hayyee gaariidha. Waaqayyo ilmaa beekaa? Waaqayyo jedhee waamaa ture. Ilma hafuura qulqulluudhaan waamaan turre. Macaafa qulqulluu irratti. Jechuun Waaqayyo ilmaa ani Waaqayyo ilmaadhaa beekaa siin jedhe. Waaqayyo ilmaa adda akka ta'e jechuun Waaqayyo ilmaadhaa beekaa inni. No. Waaqayyo ilmaa Waaqayyo hafuura qulqulluu kan jedhu as keessatti akka kanatti mul'anne. Yaa. Hayyee hin jiru. Waaqayyo ilmaa Waaqayyo hafuura qulqulluu kan jedhu inni hin beeku jechuun dubbate. Macaafa keessatti dubbatamee hin jiru. Inni kan itti amanu Waaqa tokkicha qofa itti amanaa jechuudha. Abbaallee jedhee yaamu dabalataan ammas ammoo abbaallee jedheetiin yaamu ammas ammoo Waaqayyo ilmaa Waaqayyo abbaa sadiin kan jedhamu kanallee hin beeku. Inni Waaqa tokkicha beeka. Waaqa tokko jedha amana abboommi isaa eegaa. Ammoo ishee tayyib kanarra sii dabra. Abboommi Waaqayyoodhaan eegaa inni seerata Waaqayyo. Eeyyeeka maaliif hin eegure? Eeyyeen eega. Hayyee maaliif kunoo muslima jette kaati geessite bar muslima jette geessite ati. Bakka Abrahaam muslimaa jette geessite. Asitti ustaaza asitti ani tokkoffaa muslima waa'ee muslimaas hin beeku. Quraanuma reefu ramadaana dheengaddaa keessa naannoo Ajimaaniin mana namaa deemee argee ani muslimni maalitti akka manus reefuma nama dhagaara malee isa kana garuu Abrahaam Waaqayyo isa nama waaqessaa jirutti amanuusaa fi inni kakuu kennuusaa garuu sirriitti hin beeka. Isin garuu waan isitti muslima jechuun si ibsame. Muslima jechuun maal akka ta'e si ibsa. Muslima jechuun saatii kam keessa iyyuu jiraadhu yeroo Yesuus jiru illee jiraadhu ati yeroo muslim yeroo Muusee illee jiraadhu yeroo Abrahaam illee jiraadhu karaa kamiinuu haa ta'uti Waaqa tokkichatti amantee ati abboommi isaa eeguudha. Abboommi yeroo isa Waaqni sitti kenne Waaqayyo sitti kenne eeguudha. Muslima jechuun waan kanaan alaadhaan qabu. Sigalee karaa Nabii Muhammadiin alayhi salaam illee warri Waaqayyo sana akkamitti Yesuus ilaalaa jechuun Yesuus maaliif Yesuus yeroo dhufe erga dhufe barbaachise malee achi duraa miti bar. Achi dura wanni Yesuus jedhamu Abrahaamin beekaa naan jette naa kennita. Wanni Yesuus jedhamu zarii isaa keessaa namni dhufaan nabiyyoonni dhufaniin dhugaadha. Hin beekasanii Rabbi itti meetiin jira. Fakkeenyaaf waa'ee Nabii Muhammadin alayhi salaam wal qabatee du'aa kadhateetiin jira. Quraana keessatti Rabbiin suuraa 2:27 irratti akka Abrahaam Ismaa'iil Rabbiin kadhatanii nabiyyiin akka Araba keessaan ergamu zarii Ismaa'iil keessa akka dhufu akka Rabbiin kadhatanii jiran dubbata. Sigalee ammoo Abrahaam fakkeenyaaf amma Nabii Muhammad alayhi salaam dhufuu isaanii beekee yoo jenne Yesuus dhufuu beekee yoo jenne kun ammoo karaa Yesuusiin jannata seene jechuudha miti inni. Karaa Yesuusiin jannata seene jechuudha miti. Karaa Yesuusiin jannata seenu warri karaa Yesuusiin qofa jannata seenu Yesuus ko achitti Abrahaam jalqabumaa kaasee ture ko Abrahaam durayyuun ture dheetu wangeela keessatti dubbate. Kanaafi Yesuus foon uffateetu kan inni mul'atedha malee Maariyaam irratti Yesuus ko durumayyuu Abrahaamii wajjin haasaa kan ture Musee wajjin haasaa kan ture isuma mataa isaa rakko malee ani Yesuus kan wajjin haasaa ture yaa eessatti Waaqayyo jedhee inni naasaa jiru ko Waaqa biraa miti ka Waaqayyo Yesuus makana Waaqayyoon suni eeyyeka fo amma ko foon uffatee dhufeedha malee Waaqayyo jechuun Waaqayyo abbaa moo Waaqayyo ilmaa? Waaqayyo abbaa Waaqayyo ilmaa Waaqayyo fura qulqulluudha nama sadiitu taa'eera jechuun miti Sillaasee jechuun. Koi. Waaqni duraanii kan wannaadhaa sun kam samii dachiillee uume ka waa hunda godhe isatu iyyuu dhufeetiin gara Maryam keessa seene jette. Inde kun gaaffii maalii qaba Waaqayyo tokko foon uffateedha sagalichi immoo foon uffateedha. Galee ilma inni foon uffate. Galee an sagalee siin jechuun waan sagalee siif haasa'uutti hin jiru ani an sagalee dhiisee barama sagalee dhiisee jira ani wanni irra jiru waan sagaleetti miti falsafa sagaleedhaatti deebina san. Isa sanitti deebina ani kan siin jechuun jiru Waaqni duraanii sun Waaqni Abrahaamii wajjin haasa'uu ture suni Yesuus makanaayyuu ka Abrahaamii dubbachuu ture sun. Eeyyeka Waaqa biraa isuma dhufee dhalate gara Maryam keessa
Gara Maryam tokko keessa kan jiru seene mata waaquma samiif dachii uume kan duraanii sanii. yaa Israa'elidha yeeyyeeka yaa Israa'el jedha okko goofti waaqayyo keenya tokkichaadha waan ta'eef waaqi kan biraa hin jiru isa malee. Kanaafuu waaquma tokkichatu iyyuu gara Maryam keessa seenee mitiiree. Yaa meeqa foon uffachuudhaaf malee amma gara Maariyaam Dansa sirriitti keessa dansa gaafa ayyee jettu dansa. Amma gara Maryam keessa seeneetiin achi keessaan foon uffatee wanni jirullee jiru nama foonii ta'ee bee akkasiimi. foon uffate ko sagalichi foon uffateedha ko sagalee waaqayyo jedhu Foon uffatee hin jiru foon uffatee kan wanni jiru macaafa keessa hin jiru nama foonii ta'ee jedha malee. Nama foonii ta'ee jedha. Okay. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irra jira. Isuma bareessuma si dubbisu jira. Nama foonii ta'ee nu gidduu buufatee jedha malee foon uffatee hin jiru. Nama foonii ta'ee jedha. Nama foonii ta'ee nu gidduu buufatee jedha. Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduus buufatee jedha malee foon uffatee wanni jedhu hin jiru. Hayyee amma foon sanii eenyutu itti uffise akka inni uffatu eenyu taasise ka isa erge eenyudha. Kan erge abbaadha kan erge abbaadha. Abbaan kamiree amma addaan qoodu jalqabdee bara. Waaqayyo tokkichi dhufeeti gara Maryam keessa seenan nan jenneeti. Oeka. Asitti ko foon uffatee sin jedhee asitti Yesuusii tokkoffaa waaqayyoo fi amma namatu walitti dabalame si galee foon uffateera amma foon keessas jira. Hayyee dabalame kun dabalame foon uffatee wanni jedhamu jiru macaafa keessaa. No. Ati adda baasuu qabda jechuun koo namuma duwwaa utuu hin taane yookaan immoo waaqa duwwaa miti asitti Yesuus gaafa Maariyaamiin booddee irraa dhalatee booda jechuudha. Gamlamaan gargar baasuu hin dandeessu. Waaqa Amma yoo gargar baastee tokkichi namaa fi waaqni walitti dabalameemi akkasumaami. eeyyega. Hayyee dansaadha achumatti geessi kaasisa kana geesse namaa fi waaqni walitti dabalame nama ta'e tayyib. Waaqayyo abbaan Yesuus Kiristoos kana akka inni gara Maryamitti dhufu eenyutu erge? Akkuma isa Abrahaam irraa kaasee kakuudhaa jettee dubbataa turtanii ati sama. Kakuu sanatu Ani bar Yesuus Waaqayyo tokkichi bar gara Maryam keessa seenee nama foonii ta'e jettee geessitee jirta. Waaqayyo tokkichi si geessee jira. Waaqayyo tokkichi nama ta'ee jira. Kan lafarra deemaa jiru kun waaqa tokkicha san jettee jirta. Waaqni tokkichi kan lafarra deemaa jiraate waaqni isa erge sun eenyudha siin jedhe. Waaqayyoon isa erge sun. abbaatu ergee ilmi immoo hin dhufe. Abbaan maal inni ree? Abbaan minaamination dhiifnee jirra bar waaqa tokkicha. Waaqni tokkichi sun nama ta'ee jettee jirta. Ka Abrahaam dubbachaa ture sun nama ta'ee jira jettee jirta. Fakkeenyaaf waaqayyo waan itti fakkeeffamu tokko illee hin qabu garuu fakkeenyaaf akka sammuu nu galutti akkasitti waa'ee waaqayyo nu galuu hin danda'u akka maasaa irratti garuu waa tokko sitti muuf jedhanii amma fakkeenyaaf dura naa deebisme fakkeenya naaf kennita. Fakkeenya naaf kennuun dura fakkeenya naaf kennuun dura isii tana naa kenna. Fakkeenya naaf kennuun dura tana deebisame. Isa fakkeenya sirraa fuudhaan homaa rakkisu. Fakkeenyaaf amma dura wanni ati naa deebisuu qabdu wanni ati beekuu qabdu awwal dura wanni ati beekuu qabdu waaqni Abrahaam dubbachaa ture sun dhufeetii nama foonii ta'ee nu gidduu buufatee jedhe Yohaannis ka dubbatu lafarra gad bu'ee jette gara Maryam keessa seenee achirra gad bu'ee jette waaqa tokkicha gad bu'e. Waaqni lama hin jiru. Erga kun akkas ta'eeti eenyu waaqayyoon isa erge sun eenyu? Ka isa dibee ka akka inni dhalatu godhe sun. Abbaa keessaa ba'e ko wangeelarra jira ko abbaa keessaa dhufeensi hin jedhe. Wangeelli Abbaa fi ilmatu jira abbaa fi ilmatu addaan jira. Abbaa fi ilmatu garuu gargar jechuutu hin taane hojii garaagaraa hojjetu ergama garaagaraa qabuudha malee wanni jechuun gargar hojjetan gargar jechuudha bara erga gargar hojjetan gargar jechuudha namni hojii garaagaraa hojjetu gargar jechuudha bara. An fakkeenyaaf amma namni akkas jechuun miti ati fakkeenyaaf hafuura qabda lubbuu qabdani foon qabda garuu lubbuun kee hafuurri kee foon kee godhanii garaagara hojjeta kuni waa'ee hafuuraadha. Waa'ee Ummee qaama kun ani agas qofa miti fakkeenya qeensa qaba rifeensa qaba coraa qaba gogaa qaba hidda qaba seelii dhiigaa qaba tiruu qaba ija qaba somba qaba wanti xiqqaadha miti wannan qabu wanti xiqqaadha miti. Fakkeenya jiinii kiyya bichaa yoo fudhatte jiinii jechuun jeenetiksii hin beekame jiinii kiyya qofa yoo fudhatte jiiniin kiyya qofti kan nama tokkichaadha gara biliyoona 4 akkas irree qaba. Ani waan tokko lama miti ani baay'eedhaan akka malee baay'eedha. Kiyya sadii qofatti hin gababbatu akka malee baay'ee. Isa wajjin ammoo wantoota kana keessa tokkochi tabalaashee jiraachuu hin danda'a. Gariin yoo inni fakkeenya mataa yoo narraa murame jiraachuu hin danda'a.
Kanaa walitti hin fakkeessin. No, walitti fakkaata malee maaliif waaqayyo hafuura jedhamee sagalee waaqayyo amma moo gooftaa Yesuus foon uffateera galee ati waan itti hubachuu qabdu hafuurri kee waan biraa lubbuun kee waan biraa hojiin isaaniis garaa garaa garuu ati nama tokko foon kee immoo kophaatti bakkeetaan jira galee ani waan si gaafadhaan dhiigni kan kee xuquran bassaa yoo jiraate atas jirta fakkeenya bakka jirtu kana yoo teesse dhiigni kan kee xuquran bassaa taa'aati yookaan lubbuu xuquran bassaa keettee yookaan Itoophiyaa keettee ati fooniin waan akkas jiraachuu hin dandeessa Dubaay keessa yookaan biyya biraa. Maali qoegaa lubbuu jechuun koo waan biraa miti koo amma ati iddoo biraa teesseetu natti haasa'aa jirta ani immoo iddoo biraa taa'in sitti haasa'eera. Kuni akkamitti sagalee keenyatti walitti haasa'aa. Kun gubbaa jira. Kunoo lubbuma sana keessa jiru tokko akkasitti sitti haasa'aa jira. Amma utuun si bira hin deehin qaamaanii utuun si bukkee hin jiraatini garuu walitti haasa'aa irra. Galee sagalee kun waa dhagaa. Waa fakkeenyaaf amma Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaa wal bira jira moo garagara jira? Fooniin utuun si hin tuqin amma akkamittiin si haasa'aa irra. Ati maal afaan bilbilaa walitti haasa'u jira kanaa miti misaala fakkeenyaatti fidde irra jira fakkeenyaatti fidde guutumatti hin ta'u maaliif siin jennaan mee wanta kana dhageeffadhu mee awwal sirriitti na hubadhu waan siin jedhee fakkeenyaaf amma Yesuus Kiristoos lafarra ture yeroo Yesuus Kiristoos lafarra turetti Waaqayyo abbaan eessa jira jedhe Yesuus Kiristoos abbaan eessa jira jedhe. Abbaan immoo teessoo isaarra jira. Samii keessa jira jedhe abbaan keessa tokko innis isa waaqarraati jedhe. Innis isa waaqarraati jedhe abbaan gubbaa jira Yesuus Kiristoos lafarra jira. Ilma koo isa jaalladhu isa kanaa dheera Yordaanositti sagalee dhageessa. Maarree egaa garagara ta'e ati akkamitti walitti qabda fakkeenyaaf amma fakkeenya naan jettee ati wanna fiduu jirtu foonii maalii osoo sadiiyyuu kan ta'u taateeti qaamni kiyyaa fakkeenyaaf dhiiga kiyya Itoophiyaa kaa'ee asitti jiraachuu hin danda'u yookaan ruuhii xiyyaa achi kaa'ee asitti jiraachuu hin danda'u. Yookaan ammoo ani foon achi kaa'ee ruuhii qofaan asitti hafuura qofaan asitti jiraachuu hin danda'u. Si galee kunniin waan akkasiiti miti. Amma wannan siin jedhe moo akka siin jedhaati. Waliigalatti amma abbaa ilma jettee jirti. Abbaa ilma jettee jirti. Jechuun amma fakkeenyaaf foon koo iddoo biraa ta'e sagaleen koo iddoo biraatti akkuma dhaga'amaa jiru. Akkasuma immoo keessi koo waan baay'ee yaadaa'eera. Sagaleen kan keessatti dhagamu jira. Sagaleen kan keessi bira dhagamu jira. Mobaala kan keetu fuudhee natti geessu jira malee sagaleen kan keessatti dhagamu jira. Sagaleen kan keenya bira jira. Kun sagaleen dhagahaman jiru. Sagaleen kan keessi bira jira. Mobaala kan keetu natti dabarsu jira malee akka magraafonaatti natti dabarsu jira malee sagaleen kan keessi bira jira. Amma nasi jedhe kana waan hin fayyadne kana dhiisiiti. Mee waan fakkeenyaaf ammoo asiin jedha. Ustaas sagaleen isaa sin bira dhufu. Lafa qaamni koo ga'uu hin dandeenye sagaleen koo ga'uu danda'a jechuudha. Nootorkii na bira geessu jira. Osoo nootorkiin kan kee bade sagaleen kan keessi bira jira. Ani bari ani kanas jiru baala sinatti geessu jira malee sagaleen kan kee bira hin jiru. Isin bira ga'uu yoo baate iyyuu jechuun iddoon jirurraa kiiloomeetiriidhaan sagaleen koo deemuu danda'a. Qaamni koo lafa ga'uu hin dandeenye sagaleen koo darbee ga'uu danda'a jechuudha. Waaqayyo immoo baay'ee guddaadha. Sagaleen kan kee bira ga'e sagaleen kan kee dhagaame jira malee sagaleen Daawit na bira jiraate sagalee Daawititti maal godhe eessa jira sagaleen Daawit na bira kana dhiisuu bira waan sammuu namaatti ittiin galle wajjin ittiin kaminiiti. Awwanni siin jedhame wanta akka siin jedha amma ati abbaa ilma jechuu jalqabdee jirta gaariidha. Abrahaam abbaa ilma jechuu beekaa bakka akka jiru naa kenni ta'e akka addaan baafte kanatti. Abrahaami kakuu moofaa keessa jiraate rilijinii hin qabu waaqayyo tokkichatti amanaa ture gaafa waaqayyotti amanaa ture immoo waaqayyo kakuu kenneefi kakuu amma kaayyoo Abrahaam inni guddaan wangeelatu itti lallabame wangeelli itti lallabame immoo karaa isaa sabi hundumtu akka fayyuufidha. Kanaaf karaa Yesuus Kiristoos waaqa ilmaa waaqa abbaadhaa beekaa siin jedhe waaqa tokkichi gagabbuu ka gubbatti kun abbaan gubbaa taa'u ergasani ammoo akka ati jette kanatti beekaa inni Abrahaam. Akkan jedhe kanatti ko beekuun dirqama miti ko akkan jedhe kanatti beekuun dirqama miti. Yesuus Kiristoositti namoonni amanan kun akkan jedhe kanatti beekuu dirqama miti. Sillaaseetti amantee abbaa ilma fura qulqulluu wangeelli jedhutti amantee Yesuus karaa dhugaa amanteennaan. Yesuus karaa dhugaa jechuun eessa beekee Abrahaam eessatti arge waan Yesuus jedhu eessatti argime waan Yesuus waan jedhu eessa beekaa Abrahaam. Yesuusuma wajjin haasaa ture waaqayyo ko jalqabaa kaasee amma har'aatti jira. Galee isuma jalqabatti ture sanaa wajjin haasaa ture. Jalqaba irratti ko isuma wajjin haasaa ture.
Yesuus wajjin haasa'u ture. Abrahaam duran ture nimtiyyuu Abrahaam duran ture jechuunsaa Abrahaam dura ture ergatee Abrahaamii wajjin haasaa kan ture sadha jechuudha. Nutuu san dura turree jirra. Nutuu ani iyyuu turee jira akka macaafaatti. Ati iyyuu turtee jirta. Abrahaamin dura dhiisi uumama hunda dura turtee jirta. Uumama hunda dura jirta. Akkamittiin tureen? Macaafa tokko jedha. Macaafa lallabaadhaa mee dhaggeessee dubbisi. Macaafa lallabaadhaa waan jedhu mee dubbisi hojii dubbifna koo. Macaafa lallabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 14 waan jedhu. Wanti Waaqayyo hojjetu hundinuu bara baraan akka jiraatu ani beeka. Wanti isatti dabalamu yookiin isarraa fuudhamu tokkollee hin jiru. Waaqayyo namni akka isa sodaatuuf wanta akkasii kana hojjete. Wanti amma jiru isuma dur tureedha jedha. Wanti si'achi ta'us isuma dur tureedha ta'ee tureedha jedha. Waaqayyo isuma darbe deebisee hin fidaa jedha. Aha, kanaafuu hangaruu egaa wangeelli hin jedhu akkas jechuusaaf miti kuni kun baay'ee magilteedha hundaanuu si'achi ture jechuunsaa inni kuni waa'ee ikkoosiistamiidha malee waa'ee keenya miti. Yooma jiraan yaada Waaqayyoo. Waan dubbatu jiru argaa wanti amma jiru isuma dur tureedha jedha. Aha, kanaafi dur turtee reete ati dur turtee deebitee dhufte jechuudha. Macaafa tokko jechuun jira sansi kan eeggatu si miti. Situ itti gaafatama maal ani maal waa macaafnatti jiru dubbisu jira miti. Maal jechuudha akka kan keetitti. Macaafa ishii macaafa. Akka kan keetitti dubbadhume isuma dur tureedha jechuun maal jechuudha. Wanti amma jiru isuma dur ture jechuun maal jechuudha. Ishii namni yaada Waaqayyoo keessa ture. Waaqayyo lafa kana samii kana nuumin akkuma namni fakkeenyaaf injiinariin tokko fakkeenyaaf fooqii ijaaruuf gaafa jedhu yaada isaa keessatti waa uume footoo kaasee akkuma deebi'ee immoo waraqaarraa gara ijaaruutti jijjiiru akkuma Waaqayyo yaada isaa keessatti nuun qaba ture dhala namaa qaba ture. Yesuusilleen Abrahaamin dura iyyuu jira jechuu isaarra kanuma yoo ta'e maal si beesi? Yaada Waaqayyoo keessi beekumsa Waaqayyoo keessi jira jechuudha yoo ta'e maal si beesi? No. Isa miti. Ibroota irra deemtee yoo ilaalte immoo Yesuus kaleessas har'as bara baraan isuma sanaadha. Tokko miti nuuni uumamnee turu kana ta'an. Ishi inni Abrahaam irratti yoo dhufne garuu inni kun waluun fakkaatu jechuun xiksiin amma dubbifame yaada bakka wayii dubbisame bakka wayii dubbisa efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 4 bakka hedduu dubbisa inni uumama biyya lafaa dura iyyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nuuf waateera jedha inni uumamu biyya lafaa dura iyyuu warra qulqullaa'an jedha. Maarree isman jedhe kakoosanni amma sitti maa ture waa'ee sammuu yaada Waaqayyoo keessa akka turree fi yaada Waaqayyoo keessa akka jirrudha. Malee uumamneen turre. Uumama biyya lafaa dura warra qulqullaa'an jechuun maal jechuudha? Waaqayyo uumama yaada isaa keessatti uumamuu biyya lafaa kana dura yaada isaa keessatti nuuni karaa Kiristoosiin qulqulloota ta'e isa duratti akka jiraannu fi nu file. Tolee Yesuus qaamaan ture kana fi Lukaas akkas taanaan Yesuus akkas taanaan amma kana geessee amma beekumsa Waaqayyootiin duraan jiraachuu rabbiin nama beekuun duraan turuudha jechuun amma hubattee jirta. Yesuus Kiristoos ammoo Abrahaamin dura ture jechuun qaamaan ture jechuu isaa agarsiisa.